hojjetaniif itti gaafatamu. They will be held responsible. Namni qaama nageenyaa keessa jiru hoogganaan siyaasaa hundumtu Abiyyi fi Shimallis dabalate they will be held responsible. Yakki uummata irratti hojjetamu uummatuma kamirrattu yakki hojjetamu keessattuu yeroo ammaa kana tokkoon galmaa'eet kan ta'aa jiru. I know it, I can see it. Akka ifaa sallaalutti hin argu. Ijoolleen Oromoo isa rakkoon qabu. Warri garuu gubbarra taa'ee federaala naannoo godinootarra bakka hundarra ajajarra namoota duriiti kan ka'an. We know them listii isaanii qabna. Hin galmeessina. Nus jiraachuu baannu itti gaafatamu. Irratti mudatee jiru wal qabatee miidiyaalee hawaasaarra kan deemaa jirutu jira. Namoota ajjeefamaa jiran kanneen akka hawaasa duratti maatii duratti faa qawweedhaan nama ajjeesuufaatu jira. Waan kanarraa waan quba qabdan qabdu isin. Egaa wanti kun waanuma dhugaa mul'ataa jiru, waanuma namuu argaa jiru. Eenyuma kana dargaggoo maqaan isaa Yaasin Saanoo Haaji Muhammad jedhamu hawaasa duratti fuudhanii ajjeesanii laasuu tokko malee rasaasaan dhaanii ajjeesanii maatii duratti waan baay'ee nama yaachisudha haalli nageenya naannoo keenya. Ayyee maatii duratti akka ajjeesanii maa jirtu waan kanatti dhiyeenyaan quba qabdu isin gandi isaa ho'eessa haalli mucaa kanaa hoo maal balleesse dargaggoon kun mee gaffageenyaan dhaggeeffattootaaf daawwattoota raata biyyoolessa Oromiyaaf nu ibsuu dandeessu isin. Badiin isaa waan kana balleesse wanti jedhamu tokko illee hin jiru balleesse jennee nuti illee agarree beeknuu hin qabnu kama fidanii hawaasuma keessatti ajjeesan qofa agarra. Haalli ittiin ajjeefame maal fakkaata maatii fuulduratti rasaasatti dhukaasanii ajjeesanii. Haalli itti ajjeefame waan baay'ee dubbachuu fi kana jedhanii dubbachuun namatti ulfaata. Hawaasuma afootti ajjeesanii maatima lafa maatiin isaallee jiranitti ajjeesanii rasaasumaan dhaanii ajjeesan. Bakki jireenya isaati eessa? Bakki jireenya isaa dhalla fi dhaloonni isaa Garaaddilloo ganda Garaaddilloo jedhama. Egaa ammallee kan dhaga'uutti jirru erga ajjeesanii abbaaf haadha fuulduratti erga ajjeesaniin booda maslaalee hawaasni ittiin midhaan tuullatuun harkisanii gara magaalaa birootti akka geessan dhageenye waan kanarraa isin waan quba qabdanoo. Dhugaadhaa eeggachanii booda maslaalee yaarreetti fe'anii isa sarreessanitti hidhanii lafarra harkisanii waan addaa agarreen dhageenye lafarra harkisanii magaalaa gara Birbishaatti geessanii achirraa gara lafa dhaloota isaatti kiiloomeetira lafa baay'ee fagoo kiiloomeetira dheeraa deemsisanii ganda dhaloota isaa Garaaddillootti geessanii achittis akka odeeffannetti gaafaan adeemneen agarree haala suukaneessaadhaan reeffa isaallee akkan awwaalamne godhanii jedhu. Ayyee rakkoo baay'ee ulfaataa dhiittaa mirgoota namoomaatu naannoo sanatti raawwataa jira gaa eegaan baay'ee nama gaddisiisa kan ajjeesan irrayyuu lafarra gototanii kan isaan ittiin harkisan harreedhaa gara magaalaa birootti akka geessan dubbachuu jirtu miirri hawaasaa maal fakkaata gaa waan kana yeroo argu nama du'e yeroo lafarra harkisan hawaasni naannoo sanarra jiru miirri isaa maal fakkaata haala kamiin immoo awwaalamee gabaabinumaan namni kun illee balleessaadha jedhanii kan isaan ittiin ajjeesanoo yoo jiraate mee waan kana ol duukaanuuf deebisa. Hawaasni waan kan jedhu namni keessa jira lafarra harkisuu duwwaa miti lafarra harkanii fuudhanii aditti eega geessanii ganda inni itti dhalate keessatti uummatuma inni keessatti dhalatee guddate keessatti hawaasa san dirqisiisanii humni waraanaa akka reessi isaallee gubatu reessi isaa akkan awwaalamne godhanii ammoo kan isaan gubsiisanis uummatuma inni keessatti dhalatee keessaa guddate akka uummanni kunillee borullee deebi'ee wal mufatu wal komatu akka waan godhanidha waan dubbatuyyuu wallaalee hawaasni callisee afaanuma isaa qabatee dhaabbateetu malaalaa jira gara itti goruu dhabe. Balleessaadha kan jedhanoo maal balleessi dargaggoon kun waan jedhamu qabu? Balleessaadha jedhanii gaa waan itti murteessanii waa murtiidha waan du'ee miti callisanii morma hidhatee deemutu ajjeesee waraana bilisummaa Oromoo deeggaraa miseensa waraana bilisummaa Oromoo deeggaraa maadhee isaati waraana biraa amma wanni ittiin nama ajjeesanii fi ittiin nama hidhan maqama kana. Ayyee sababan barbaachisne yookaan waan sababan guunneen namuu bakka